Chaatti darbinaa gooftaan isin haa eebbisuu eebbifamaa. Ayoon bilbileef qarshii na gaafatu isaanis ana eenyumatu na argalaata. Eenyumatu rakkoo kunaa beeka. Maalan godha silaa yaadee yoo ka'ee tanan bilbilaa fi isaan nan jaalatan obbolaan godhan jaalatan. Ani maalumaan godhan jedhame ka'een bilbilee fi ilaala. Eelummaa koo nagaan isiniif haa ta'u. Oomena meesiif illee haa ta'u akkam intala boo. Jedhammaa koo waaqayyoof haa galatu jirtu sinettan. Numa jirra jireenya maatii guutaatii miti atillee nu gatte. Maaluma akka ati gootaa jirtun beeku ani maali miilana hoon beeku rooppilaaniidhuma kana jedhan kanasa waaqa keessa naanna'uusaa. Siin fuudhee biyyaa siin baase sana bittee dhufuun kee waanuma noolle natti fakkaata. Anaanoo kaata nagatte obbolaa kee kaata gatte abbaa kee kaata gatteeti. Ooma keetti gorteeti kaa jabaadhu akkameeti mee jirtaa nagaa keeti. Onoo jedhammaa koo waaqayyoof haa galatu. Omaan jedhu maalee waanuma ta'e yoo nutti ergite intala koo durattoomma tokko numa nuu ergita. Amma maaliif nu dhoowwatte homaayyuu silaa hin galtusi achumatti haftee qarshii nu maltee nuuf hin ergitu. Maalidha waansaa mee maalidha waansaa homaa nu dhibee nunoo akkuma intala dabaluu sanaa goote maali waansaa takkiimmaa koo ani homaa qarshii numatu walitti naa dhufuu didee eeggaluus nan barbaada. Haallis naaf hin mijannee maatii wajjiniinis baay'ee walii galaan jirru. Baay'ee jireenyumatu natti ulfaate eeggaluu waanan barbaadeefanii homaa isiniif erguu dhiisee amma argi koos duwwaa dhagaa beektu giseen darbe isinumaafan hojjechaa ture. Kanaafin akkamiin godha akkamittiin gala. Isinumaafan hojjechaa ture jechaan intala koo maal goote maal nutti kennite. Maalummaa koonuu waggaa 5 guutuu isinumaafan ergaa ture. Amma immoo waggaa tokkittii kana jabaadde hojjedheen harkuma kootti qabadhee galadhee tananii maali yooma isin biraa hafe. Isa abbaa feetetti fitte moo gara keenyattis deebisuu barbaadde. Mee nagaa ta'i waa'uma waggaati nu bilbiltuun gammannee waa'uma nutti tattaalaata jenneeti. Mee deemi kaa bilbila iyyuu kaata nu bilbiluu dhiifte silaasi. Mee deemi sumaaf haa ta'u mee akkuma feetetti jiraadhu. Ofuma keetiif sumaaf haa ta'u mee ofuma keetii ol kaawwadhu. Maal guddattii wanti kuni nagasumaan bilbiluun shootu afeeraati. Baay'immaa koo ati sakkana naan jetti. Maala yaa waaqayyo. Ani eenyumarraa miskiyaana argadha laata. Warran biroo jedhu biraa miskiyaana hin qabu. Maatii koo biraa miskiyaana hin qabu. Ofii kiyyaa hojjedhee waan tokko ol kaawwadhee tuuttan boqodhan jedhu. Ana maal lafa onaa kana keessatti na rakkifte yaa waaqayyo. Maali naannan jaalattu moo maalumaaf lafa onaa kana keessatti na dhiphista. Maalumaaf na rakkifta. Obbolaan koo isaan kaan hin baratu. Isaan kaan immoo hojjetatu biyyuma keessatti. Ana maalumaaf biyyaa na baafte.
maaluma biyya barteetu biyya namaa keessatti na rakkifta. Maaluma si godheet nan jaalattu Waaqayyo. Yaa iftuu! Yaa iftuu! Ammadha! Taale. Si saweeti haadha loonii shinu haadhe maalan tabdi haadhe maalan tabdi masaweeti chaayi masaweeti haadhe masaweeti haadhe lesh haadhe lesh shinu haadhe. Okay, madam, bisawi inshallah. Inshallah bisawi. سرع سوي ذاتي سوي فهمني هذه لون تيصير تبي منك خلي هذه بعد هذه شيء بيصير إن شاء الله مدام إن شاء الله يا ربي يوم بقول وتصدق يا كبوت بقول ما تقولي بقول ما تقولي برا بقول نركني وبوجه برا بقول نركني يوم بقول يا واقعي معلوماتنا بقول شغالات يعني شو تقولي تعالي إن شاء الله مدام بيجي معنا يا قفتك أنا قلت معلم بلسي كانوا عندما معلا يكي جواكي يجوبونو تليرة يجوبوكو نائسي معلو يا واكي أنا يوهنتو جارتين العالم جاريس يراسو متنوسا أسو مالي نركستا بيانا ما كيست مالي نربستا ويشو أكون مقبلي إنك إنا النوام إنك النوام وجاء إسان برا مسكانك إنا مقبلي معلوماتنا أرقيا واقعي نتنا في نركنا ركوكوكا إنك إنا بريدة إنك قدام بريدة إن ركتي بريدة إن ركتي بريدة أنا أنت ما في نرك أركي كودوات قلي بقتون بربادة بقتون دندين ما في لفؤنا كنا كيسنا في الدواق إيشو لفؤنا كنا كيسا مانا في الدي ما نقول لك إيسانا نمي رياكو سنة بالبلي وانا إشتموتكو بقدامي سلاكا نار نقل فتشي سرون ما يشوما مواقع يلفونا كنا كيستناكي إلولا لستونا كان سيفا بايتو أمينا دوكو سيفلي دجا سيفا بايتو مكا يسوسينا كم نفتا نغاكيتي نغاكوتي وكيوا والفاتو بايكا نغاكيتاتي مال تاتي موسى غالينكي مالتي بايه ردى بيتراو مالو لالستو كودوغا وكيو دبچو دافي لفوناتو نتماتي بايه وانسان بيكو نمنون تمتو إجان أركا كوددبي ماتين كولي فرّي كولي إننا نيرو هندما أبلو ركتيرا أبلو إبتيرا أبلو كانت أبي سنة أبي ديتوي دفكو كبو مالكي كنا توري نمن هندم تفولا نفاقر غرفتي كان بران مورنا نبروجة اللي باية تكون جبني جرو بعد أمنا نجد من بعد إزراد وكو كنافني وكي أفارو ما ستبا فتدين غركير ميو Waaqayyo guddaadha. Kun hundumti isaa yeroo darbaa dhiisi. Maaloo laaltuu goonii qanumaan hin darban jedha. Haa ta'uuti garuu laftoonaa natti hammaate. Ilaalee Waaqayyo inni teessoo isaarra jiru si wajjinii waan jiruufi maatii keessa ta'ee biyya lafaas namni hundumtuu si jibbaa. Kanaaf iyyuu dhimma itti hin qabinati. Waaqayyoon hundumaa danda'u si wajjiniin jira. Osoo Waaqayyo si wajjiniin hin jiru ta'eeti dhiphinni tokkoyyuu sirra hin ga'u kana beekuu qabda. Lakki maaloo lalistu kun osoo Waaqayyo na wajjiniin jira ta'e maaliif ana gidira amma kana ga'u arga? Maaliif an hojjedhee milkaa'uu dadhaba? Maaliif ani yeroo hundumaa harki koo daaraa hara? Lakkiin bee jalqabumayyuu gaafa lafa onaa kana si fidu Waaqayyo akkasumaan calluma jedheeti miti. Maatii baay'ee keessaa fira baay'ee keessaa fiidheetu Waaqayyo lafa onaa kanatti si fidu waanuma salphaa sitti fakkaata. Waaqayyo waanuma na jibbuufi malee
bulaan ko baay'ee isaaniin baratu. Baay'ee isaanii immoo nagadataniituma jiraatu. Baay'ee isaanii eerumanii mana qabataniituma mana isaanii keessa jiraatu. Ani garuu iddoo kanatti gidiraa hamman hin jedhamne arga. Nama afaan isaanii hin beekne, namni aadaa isaanii hin beekne wajjin siqaayii koo arga lafa onaa keessatti. Maalumaaf akkasuma godhe Waaqayyo. Lakkii deessime ilaamee eegotti sittan hima. Hubannaadhaan na dhaggeeffadhu dhugaan siin jedha. Maaloo maallatti hin taadhuuko. Dhugaasuma bira yoo dhufee xiqqoo ishii sammuun koo na boqota. Malee gara biraa tokkotti sammuun kiyya na boqochuu hin dandeenye. Ilaa kaamee amma kootti akkam seete. Waaqayyo dhimma sirraa qaba. Waaqayyo si jaalata. Waan si jaalatu waan dhimma sirraa qabuuf lafa onaa kana keessatti kollajjii guddaa kana keessatti si barsiisuudhaaf si fide. Natti qoosaa jirtanii jaati isaa dhokoo maaloo. Riyaa kooti na boqochiista gara kee dhufe. Atis immoo haala kanaan natti qoosta. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataan sitti qoosaan jiru. Keessa koo waan dhufe sittan hima. Mee maaltu keessa kee dhufe? Ati malan dhabdu maaloo natti himi. Ilaamee Waaqayyo Daawit lafa onaa keessatti hoolota abbaa isaa otoo tiksuu Daawit Waaqayyoon hin agarre. Waaqayyo garuu isa argee lafa onaa keessatti lafa homtuun jiru lafa bineensi qofti jiru caakkaa keessatti Waaqayyoon lola isa barsiise. Waaqayyoon dandeetti isaaf kenne, humna isaaf kenne. Achi keessatti isa filate. Achi keessatti waan hundumaa isa barsiise. Achi keessaa baasee mootii isa godhe. Barbaadeet achi keessaa baasee mootii isa godhe Waaqayyo. Arraatis qoramuun kee, dhiphachuun kee, yaadda'uun kee, boo'uun kee akkuma Daawit guyyaa tokko barbaadamtee maatii kee fuulduratti obbolaa kee haadha abbaa kee duratti dibamtee ulfina Waaqayyootiif taata. Kanaaf malee Waaqayyo si jibbee miti. Maarree yaaduu koo erga akkana ta'e immoo Waaqayyo na jaalata erga ta'e dhimma narraa qaba. Hojii isaatiif na barbaade, na dibuu barbaade, dhalootaaf furmaata na gochuu barbaade erga ta'e maaluma biyyuma koo keessatti maatiidhuma koo gidduutti maaliif na dibeetoo ulfina isaatiif hojii isaatiif maaliif nan ergine. Dhiisime waan akkanaati. Waaqayyo amma makkatti dhaabbattee isa eegdu, amma makkatti isaaf jirtu, amma mati obsa akka qabdu, amma si barsiisutti, amma si leenjisutti lafumaa ka'ee fuudheetoo ayyaana isaa sirran kaa'uu beeki. Yoo akkas ta'e daqiiqaa muraasa keessatti gaafa haalli sii mijatee gaafa waan hundumtuu wal sii qixxaatee Waaqayyo dhiiftee deemta. Kanaafuu Waaqayyo callumadhe lafaa ka'ee akka argetti waan hunda siif irraatu. Kanaaf ati obsi amma obsi. Yeroo gabaabaa keessatti Waaqayyo furmaata sii laata. Anoo kana namanu haadhooko. Anoo kana namanu. Amani. Waaqayyotti amani. Ammaan ergine. Yoo akkas hin taane immoo dhaabatu Daawit Waaqayyo lafa onaa keessatti waan shaakalchiiseef waan barsiiseefidha. Amma dhumaatti otoo Waaqayyo wajjin hin jiraatu, otoo Waaqayyoon sodaatu, otoo Waaqayyoof sagadu, otoo Waaqayyoo fuulduratti waan qajeelaa hojjetu dhaqeetoo biyyootti gale Daawit. Otoo waan tokko Waaqayyo guyyaa tokko isatti hin gaddiin. Yoo guyyaa tokko isatti gaddeera ta'ellee Daawit dafee yaada isaa jijjiirrate Waaqayyoon araarfate. Kanaaf amma dhumaatti dhaabbate. Sababiin kanaa lafa onaa keessatti Waaqayyo dursee waan isa barsiiseef. Arras immoo rakkinni kee lafa onaa kana keessaa dhiphinni kee yaaddoon kee bu'aa deemuun kee barnoota malee Waaqayyo si gatee miti. Waan Waaqayyo dhimma sirraa qabuufi kanaafiyyuu ati hin boo'in hin gaddiin. Dhaabadhu Waaqayyoon eeggadhu. Maaloo Waaqayyo na jaalata otoo ta'ee masilaa akkuma nama kamiittiyyuu kallattumaan dhimma natti ba'a ture. Lakkinde warra kallattiidhaan Waaqayyo dhimma isaanitti ba'e. Mee namoota muraasa yoo fudhanne akka fakkeenyaatti mee Saa'ol laalime. Saa'ol Waaqayyo yoon dogoggoruudhaa baadhe Saa'olii mootii Israa'el isa jalqabaa natti fakkaata. Haa ta'uti Saa'olii akka Daawit lafa onaa keessatti bilchaatee lafa onaa keessatti dadhabee lafa onaa keessatti waan hundumaa Waaqayyo isa hin barsiifne ture. Haa ta'uti Waaqayyo
سب إسرائيل كرا واقعيو التواني يعني في واقعيو ساقولين أكا ديبامو أرى أباسا جلا بدي أكا كرا سامويل لكي ديبامو إسا دي واقعيو ساقولي وامبرا تنكبو لفا أنا سنرجنة ركنا سنرجنة إبنا سنرجنة موتي تاي جنة واقعيو موتي عطو جنة موتي تاي gaafa mootii ta'u garuu amma dhumaatti hin dhaabbanne gaafa waan hundumtuu guutee fi namni hundumtuu jajuu jalqabutti waaqayyo fuulduratti waan hamaa hojjete waaqayyoon godhin jedhe godhe waaqayyo godhi jedhe dhiise kanaaf gaafa boodaatti waaqayyo isa tuffate goodaatti irbaata bineensaa isa godhe kanaafi arras yoo laalte namni lafa onaa keessatti hin baranne lafa rakkinni keessatti hin baranne waaqayyo guyyaa lama guyyaa saditti dhiisee biraa deema kanaaf waaqayyo amma si barsiisaa jira kanaaf haala hundumaa keessatti jibbamte malee waan biraatiif miti kanaaf obsi botaa kee dhaabbadhu waaqayyo hin dhufa gaafa waaqayyo si barbaadetti gaafa guyyaan isaa ga'etti waaqayyo ofuma isaati si barbaade lafichaa si baasee dhimma isaa sitti ba'a dhiisati yaadda'ini mee waaqumatu beekaka arkuma isaa jira waan hundumtu garuu anaan baay'ee natti ulfaateera lafti onaan baay'ee natti ulfaate dadhabbii baay'een qaba waaqayyo nagate natti fakkaata singatu waaqayyo meeyyuu namoota amma dhumaatti dhaabbatan yoo ilaalle warra waaqayyo lafa onaa keessatti barsiise kan akka Musee faa akkasuma kunoo kan akka Daawit faa Museeni mana mootii keessatti guddate ture otoo achuma keessa taa'ee achumatti hafee achuma keessa waaqayyo dhaqee isatti dubbatee kottu lafa kana naa baasi jedhee Museen silaa saba sana achumaa baasee achitti gatuu danda'a. Hin beekamu ture. Garuu waaqayyo Museen mana mootii keessatti yoo guddateyyuu mana mootii keessaa isa baasee akka inni lafa onaa keessa jooru godhe. Lafa onaa keessa jooree tiksituu namaa ta'ee galaa biyya namaa ta'ee osoo inni deemu qoraatti waa bayii dhiphina gufuu yaaddoo keessa otoo inni deemaa jiru waaqayyo isatti mul'ate. Kottumee ati cubbuu yoo qabaatteyyuu ati lafa onaa kana keessatti waan hunda barteetta waan ta'eef kottu gara Israa'elittan si ergaatii mootii Gibxii harkaa Israa'elin naa baaftaa jedhee waaqayyo Musee erge. Museen hamma dhumaatti waaqayyo wajjiniin jiraate. Museen hamma dhumaatti waaqayyo wajjiniin jiraate amma dhaqee lubbuunsaa keessaa ba'utti. Kana qofa miti. Maatii kootiin jibbamee jetta. Maatii isaatiin obbolaa isaatiin jibbame Yoosef. Sababiin inni jibbameef ayyaanatu isarra jira. Karoora waaqayyooti isarra jira. Waaqayyo Yoosefin hin jaalata. Abbaan isaas Yoosefin hin jaalata. Sababa kanaatu obbolaan isaa jibbani. Hin gatanii, hin awwaalanii, achi baasanii gurguranii. Yoosef lafa onaa keessatti gidiraa bu'aa bayii boolla keessaa baafamuu mana namaatti gurguramuu achi baafamee immoo mana hidhaatti darbamuu kana hundumaa keessa darbeet bilchaateet gaafa inni abdii kutatee maal bakkaan koo kana booda jedhutti waaqayyo achi keessaa immoo isa baasee mootii isa godhe. Gaafa yeroon ga'u kuni hundumtuun ta'a. Lafti onaa hammati keessa jirtu waan achiin si liqimsu sitti hin fakkaatin si tufa guyyaa tokko si baasa. Kanaafi yaaddoo kana hundumaan liqimfamtee yeroo hundumaa hin boo'in siin jechuun barbaada. Yaa iftuu koo waaqayyo ifa isaa sirratti baasa gaaf tokko. Waaqayyoomti si haa eebbisu. Dhugaasiin jedha lalistuu koo. Waaqayyoon mallee ayyaana siif haa baay'isu. Maatii kiyya biraa boqonnaa dhabee akkasuma maatiin biroo jedhu biraa boqonnaa dhabee dafqa kootti boqochuu dadhabee ittiin dhaqu wallaalee lafti natti dukkanaa'ee gara kee dhufe.
garuu waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Karaa kee darbee waaqayyo waan baay'ee natti dubbate. Wanta natti dubbate kana hundumaa immoo kana raawwatu abdii guddaan qaba. Waaqayyo si haa eebbisu. Eeyyani waan tokko yaadda'eef dhugaan siin jedha. Waan tokko hin dhiphatiin waaqayyotti sii darba. Yeroo guyyaan gaheetti hin barbaadamta. Yeroo sa'aatiin gaheetti hin barbaadamta. Yeroo isaa malee garuu waaqayyo lafumaa ka'ee ulfina isaa ayyaana isaa sitti kennee dibata isaa si dibee isaan booda immoo akka inni ati gattee deemtu hin barbaadu waaqayyo. Kanaafi kan inni si barsiisaa jiru jabaadhu barumsa kee baradhu. Barumsi amma ati barachaa jirtu kuni isa si fuudhee darbu otoo hin taane isa si barsiisee darbuudha waan ta'eef